tokko ebalu jabaadha kan jettuun jabaa yookaan humnaan qofa osoo hin taane yookaan nama tumuudhaan osoo hin taane nama rabbiif jecha of qabee waan qaburraa namaaf qoodee nama gargaaruudha. Haati sabkee bar abbaa sabkee bar nama wajjinuu jechaadha. Ilaalchi isaan namaaf qaban humna isaaniitii oli jechaadha. Maaliif jechuun keessan oolu yeroo baay'ee miskiina gargaaruudhaan beekamu. Namni qabeettiidha yoo feetee yaani ni lolte haati sabkee bartuun jechaadha. Akka namaa waa dhossuu waa maalii godhuu jinnii maalii kanan beektu jechaadha. Ebaloo nattaaroon taa'aru itti waan ati qabdu sadhiima siin jetti. Gara qabdu gara siin qabdu. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. كبجمتوتا ورتوتا كينيا قوبين كي نغرت امورا جيجرا رفاتو جلقبا إرتي چرا جلقبا أبان سبكيبر نمني وكا جارتي لما وانكو إرتي فورتو كويو انجيرو اسين آرتي مانا سانيت تغلتي اممان لكو بويا جرتي اجولي تكتاكا چرگرني اكسي اسنوفيدو نوفيدو بربارنه چرا كبجمتوتا ورتوتا كينيا برانكي غوني قوبين كون غرو كان قوبايف أبا سبكيبر جارتي أوفي كان باي كباجو باي جالتوف قوبيسه كان في روتك أبا سبكيبر فاميلي كنا بين روتي سنلة برانكي رأسين جنة جرّا كباجمتو تافرتو تكينيا برانكي سيقول إمالي وكا إرتيم فونه كباجا غودا كبافي أكون بيك موجارا جولة لمولي رارغتاني يعني تكوكونو غربان إنه تالي چارا أني غلن إسي نبراك أودو كنامتي هدو يعني waan isii dubbadheen fitu jira abbaan sabkee bar jechaadha osoo kanan jedhin isiin achitti booyaa jirti nu asitti ammoo gammachuu keessa waan jirruuf jechaadha namoonni wanni kun piraanki ta'uu itti himtanii akka bakka kanatti waan koon dhiyeessitan kabajaan isin gaafadha. Like subscribe. Hamilee kennaa fi hamilee. Garana kota stai. Garas stai. Pos mantai. Ewa atas stai. Stai. Ewa anas sta. Warri kamera jala nu isin dhossine dhiifama isin gaafata. Bakka nutti xiqqaatee jala isin dhossine. Waan koo piraanki taatee jirta piraan. Sirratti hin fuune akkuma agartu maal jedha haadha sabkee barreeffama kana dubbista. Disi maal godha? La prank sin jennee prankiidha sin. Prankiin akkasii addunyaa irratti ni godhamtira yaabu. La godhamullee haadha baattu bakka prank sin jennee jirra. Prankii akkasii lamuu yuutuman deebiina leesh yaani kun jireenya namaati. Jireenya ofii keessatti namni waan akkasii osoo si taatee bakka kiyya uumame maaltu sitti dhagahamame? Sirri hin goone kanaafu. Hin goone maaliif yoo jette daa'ima waggaa 5 qaba wagguu jettu yaani aniin kunoo maalidha yaani asitti. Kanaafu dhiifama nu godhi qaama. Maaliif amma kan godhani bakka maaliif amma iyyuu dhugaayyuu ta'uu mala bar wanta deemamaa jiru. Sansi qofa miti hunda piraanki ta'e yeroo duraatii fi garuu mosiboo dandeebinee gara geenyu wanni taane waan ta'eef dhiifama akka nu hunda nuti hundi qaama qoma keenya kana namoonni hedduu sitti agartu kanaa fi abbaa mana keetti gaasimaddi ta'a akka dhiifama nuuf gootu kabajaan si gaafanna nuti hundinuu. Lafuma kaanii piraanki jechuun ulfaatanii dhiifama. Amma dhiifama nu godhi qaama namoota piraanki si godhe dhiifama nurraa godhe wanni akkana hin jirtu. Ayyaa ta'u maamti. Galatoom kiraa piraanti ayyaa. Galatoomaa kabajamtoota afurtoota keenya kunoo waan koo shaw jedha argaata kan. Kanaafuu qophiin qophaa'e kun jaartii lammataa isii irra fuudhee osoo hin ta'in abbaan sabkee bar jaartii kabajamtuuf jaalatamtu jechoota isii ittiin ibsuu hin qabne qabaa kanaaf yuutuuba waan koo kanallee isiitu hojjetee bakka kanaan ga'e an guyyaa takkaayyuu keessa seeneen beekuu kabaja guddaa isiif qabuuf jecha qophii kana guyyaa har'aa qopheesseef jedha yeroo takka abbaa sabkee bareera. Wantoota fi hordoftoota waan koo show duratti wanti ani dubbachuu barbaadu dhugumatti waan koo jechuun ani dubartii cimtuudha haadha warra manaa gaariidha anaaf haadha ilmaan kiyyaa baay'een jaaladha baay'een kabajaa isiin ni beekti yeroo hedduu ani akka nama dubartii lama fuudhu hin barbaanne akka hin ta'e ni beekti jechaadha garuu immoo dubartii qalbiin isii laaftudha jecha waan taateef ani jaartii lamaan qaba jennaan hagarma xiqqoo isiin duraanuu fuulli isii tadha bokoytee jirti asumaanii hordoftoota fi kabajamtoota kee duratti dhiifama naa godhee siin jedha. Rabbi dhiifama siif haa godhu. Tayyib surprising kun keetii maaltu si dhagahama? Taanaan bareeda baay'ee gammachuun na dhagahama. Jamtoota afurtoota keenya nuttis gammachuu guddatu nutti dhagame. Dhugaa jechaadha yaani jaartii ofii beekee waan fedhe illee jedhee prank illee yoo goonellee jechaadha yoo rifachiisnellee gammachuu kan itti himuuf waan deemnuuf rifachiisne dhugaa dubbachuudhaaf qophiin kun ka abdiiti jetteeti waan kana guutuu isiitu afuufee
qopheessaa ture mallaqa illee hin baasin inni wanni jedheef teeshiin yaada isii kana gara biraatitti jijjiiruuf akka isii waan kana hin shakkineef jecha isii dalasiisaa turre jechaadha. Qophiin kun garuu isiidhaaf qophaa'e. Kanaaf ammallee irra deebi'ee abbaa sabkee bar galatoonfachuu barbaada. Irra deebanaa galatoonfadhaani. Ittaansee kabajamtoota afurtoota keenyaa haati sabkee bar aflaa kana yookaan sapiraayizii kana abbaan sabkee bar qopheessuun isiidhaaf kama ittiin malu isii siin mala jechuun barbaada jechaadha. Akkuma beekamu jechaadha kabajamtoota afurtoota keenya haati sabkee bar dhugamatti nama cimtuudha. Nama obsa guddaa qabu dubartoota biyya kana keessa jiraniif nama fakkeenya guddaa qabu jechaadha. Jalqaba irratti jaarsa ofii baay'ee kabajjitii waan inni jedhu didduu tolee jechoo malee jechaadha walii galteedhaan jiraatanii rabbi ammallee akkanatti waliin haa tursiisu. Mee waliin haa tursiisu rabbi jedhaa isinillee yeroo takka. Ittaan suuraan amala qabeettiidha yoo feetee yaani ni lolte haati sabkee bartuun jechaadha. Akka namaa waa dhossuu waa maalii godhuu jinnii maalii kanan beektu jechaadha. Ebaloo nattaaroon taa'aru itti waan ati qabdu sa'ima siin jetti gara qabdu gara siin qabdu amala akkasii qabdi yaani dhugaa dubbachuudhaaf amalli isii kun amala baay'ee dubartoonni hedduun irraa dhaaluu qabanii kanaaf amalli kun sittaa baratu jechuun barbaada. Haati sabkee bar abbaa sabkee bar wajjinuu jechaadha. Ilaalchi isaanii humna isaaniitii ol dhugaa oo dubbanne jechaadha. Ilaalchi isaan namaaf qaban humna isaaniitii ol jechaadha. Maaliif jechuun keessan oolu yeroo baay'ee miskiina gargaaruudhaan beekamu. Namni tokko jabaa ta'uu kan beektuun nama tokko ebalu jabaadha kan jettuun jabaa yookaan humnaan qofa osoo hin taane yookaan nama tumuudhaan osoo hin taane nama rabbiif jecha of qabee waan qaburraa namaaf qoodee nama gargaaruudha. Iddoo kanarratti baay'ee yaani jechootni haadha sabkee bariitiif abbaa sabkee bariitiif illee ibsuun qabu mee yeroo takka kabajamtootni hordoftoonni keenya hamilee naa kennaafi isiniin jechuudha. Ittaansee kabajamtoota afurtoota keenya akkuma beekamu akka fakkeenyaatti mucayyoo wayitti Oromoodha. Daandii kanarra osoo dhuftu mucaa tokko wal fuudhanii walillee fuunee yaani biyyatti hojii cimaa qabdi turte mucayyoon sun hojii sanirraa janaajjanee baasee daandii kanarra wal fuudhuudhaaf erga deemaniin booda namni tokko erga wal fuuna jedhanii karaa kanarra jiraatanii biyya kana erga magaalaa seenanii seeraan qubatanii malee waraqaan nikaa hin dalagamu hin beekamu jechaadha. Wal fuuneerraa aniifatti jaarsaa jaartidhanii erga waadaa waliin seenanii waliin ciisaa turanii mucayyoon garatti ni qabattee karaa kana ka deemtu jechaadha. Jaarsi lammiin isaa lammii biraati. Akkasitti karaa irratti gatee inni gara biraa kutee isiin gara biraa kuttee mucayyoon sun ulfooftee gara adanii kanatti rakkachaa turte baay'ee rakkachaa turte akkuma tasaa ta'ee nama lammii Itoophiyaa tokko argattee garana dhufuuf yaalte erga garana dhuftee kaateen booda maxaa moo'is seentee osoma daladdu ulfi isaa kun itti beekamtee jennaan warri isiin bira daladdu sun isii ceemuu eegalee booda irratti akka isiin nama barbaadattuuf itti himanii gaafa kana abbaan sabkee baris haati sabkee baris waan mucayyoon tun rakkina mucayyoon tun keessa jirtu erga arganii fuudhanii isii jaarsa hin qabne isii waraqaa nikaa hin qabne isii ulfaan jirtu sanuu yeroo kana yeroo hojiin hin jirre kanatti jechaadha. Mucayyoo san fuudhanii yeroo dheeraaf gargaaraa turanii ammas irra deebaa amilee naa kennaafi isiniin jedha. Mucayyoo sanii akkitti gargaara isii fakkeenya fudhe malee namni isaan gargaaraa turan isii qofa jechoo kiyyaatii miti jechaadha. Mucayyoo san ulfaan fudhatanii yeroo dheeraas turtee ergas turtee kaateen booda asumatti isaan bira deettee mallaqa da'umsaa waa yaani namni amman guddistanii beektanii deettuu ganaan deenne ulfaan fudhatanii asitti waliin rakkatanii waan qabanirraa qoodanii fi iddoo kanaan haga isiin deettee ilmoon isii guddattee jabaattee mucayyoon gaafa kaan gara warra kiyyaa gala jettee gaafa isiin deemtullee asii uffata bitanii fi waan isii barbaachisu guutuu godhanii fi asii biyya galchanii jechoonni ammallee jara kana ittiin ibsinu hin jiru isin mee hamilee naa kennaafi ammallee isin hin jedhu. Kana kataaniif yookaan nu isaan haadhaannuuf nu waa'ee isaanii haa dubbannuuf namoonni yookaan mucayyoon sun namoonni isaan rakkatanii gargaaran waa'ee isaanii sanaa dubbataniif osoo hin taane rabbiif jecha waan ofii qaban xiqqaa isaanii ofii qaban keessa qoodanii fi namaa kennanii kana aadaa namoota hundaa nu hunduu aadaa akkasiisan haa barannuu jedha. Wanni kun isinitti haa baratu isiniin jedha. Ammallee jechoota waa'ee isaanii ittiin ibsu
naa xiqqaata dhugaa dubbachuudhaaf kabajamtoota hordoftoota keenya anallee anaan kanallee nama baay'ee na jajjabeessan yeroo an hojiidhaan laafu maal fi hojjannedha innillee natti lolaa isiin illee natti lolaa akka haadha abbaatitti akka obboleeyyaniitti jechaadha. Na gargaaraa turanii kanaaf galatoomaa. Hordoftoonni keenya hundumti keessanooyyuu waa'ee mucayyoo amma inni dubbatee kanarratti jechaadha. Nu qofaa miti hiriyoonni kiyyallee hiriyoonni isillee hundumtuu nu gargaaranii jiranii. Dhugaa dubbachuudhaaf nama galata namaa oolu Oromoon nuti akka nama tokkootitti hangana wal jajjabeessuun aadaa nuti haa ta'u bakka jirrutti namoonni nu gadi jiran ni jiranii kanaafuu bitaa mirga laalletanii wal jajjabeessuu kana aadaa haa godhannu ulfaadhaa galatoomaa isiniin jedha. Maashaallah akkana kabajamtoota hordoftoota keenya kaamerameeniin keenya dhaabi waan jedhaaruuf jechoota isaaniif dubbachuudhaaf yaade hunda garaa keessatti liqimsee qophii kana bakka kanatti xumure viidiyoo ittaan irratti wal argina isiniin jedha kabajamtoota hordoftoota keenya viidiyoo ittaan irratti viidiyoon ittaan gara xumuraa waan ta'eef jechaadha akka daawwattan